Manni marii naannoo Somaalee walgahii isaa saglaffaa irratti caaseffama haaraa aanota 14 fi godinaalee 4 mirkaneessee jira. Itti gaafatamaa waajjira qunnamtii naannoo Somaalee obbo Mahammad Adam caaseffamni kun daangaa naannoo biraa akka hin tuqne dubbatanii jiru. Isaanis dabaluun bulchiinsaawwan godina 4 fi kan magaalaa 25 haaraan akka hundaa'an ibsanii jiru. Oduma kanaan wal qabatuun paartiin uummata Affaar ibsa baaseen murtee kana mormee jira. Murteen kun birmadummaa qabiyyee lafaa uummata Affaar kan sarbuu fi rakkoo nageenyaa naannolee lameenii jidduu jiru kan hammeessu ta'uu himanii jiru. Keessumaayyuu daangaa godina lixaa naannolee lamaan jidduu jiru kan tuqu ta'uu beeksisee jira. Paartichi tarkaanfii kan heera cabsuu fi daangaa sarbuu jechuun ibsee jira. Murteen kun carraaqqii araaraa mootummaa federaalaan eegalamee fi waliigaltee nagaa waggaa tokko dura mallatteeffame kan faalleessu ta'uu paartichi himee jira. Tarkaanfiin qorannoo hin qabne akkasii kun rakkoo fiduu akka danda'u ibsamee jira. Haalli walfakkaataan kanaan duraas lubbuu namaa darbuu fi namoota qe'ee isaanirraa buqqisuu isaa paartichi yaadachiisee jira. Marii nagaa bitootessa darbe keessa gaggeeffameen naannoleen lamaan walitti dhukaasuu dhaabanii jiru. Koreen biyyaalessaa waldhabbii daangaa naannolee kanaa furuuf dhaabbates hojii isaa milkeessuu ibsee turuun ni yaadatama. Yeroo sanatti aangawoonni federaalaa fi pirezidaantonni naannolee lamaanii argamanii jiru. Humnoonni mootummaa federaalaa bobba'uun jiraattonni nagaa argachuu isaaniis paartichi ibsa isaatiin eeree jira. Gama biraatiin paartiileen siyaasaa naannoo Somaalee 4 ibsa paartiin koongirensii federaalaa Oromoo baasee balaaleffatanii jiru. Paartiileen kunneen paartii Dimokiraatawaa Lixa Somaalee fi paartii Tokkummaa Dimokiraasii fi Bilisummaa dabalatu. Murteen uummataa kanaan dura geggeeffame dhimma daangaa kanaaf furmaata ta'uu akka hin qabne paartiileen kunneen gaafatanii jiru. Paartiileen Somaalee kunneen dhaabbilee federaalaa mirga naannoo Somaalee ofiin of bulchuu qabu akka tiksan gaafatanii jiru. Paartiin uummata Affaar gama isaatiin mootummaan naannoo Somaalee murtee caaseffama kanaa duubatti akka deebisu gaafatee jira. Rakkoon nageenyaa dabalataan osoo hin uumamin mootummaan federaalaa fi humni nageenya federaalaa jidduu akka seenanis paartichi ibsa isaatiin waamicha dhiyeessee jira. Ministeerri haqaa Itoophiyaa Haanaa Ariyaasillaasee dhaqqabummaa haqaa Afrikaatti fooyyessuuf sirni araara aadaa murteessaa ta'uu ibsan. Konfiraansii Finfinneetti geggeeffame irratti akka dubbatanitti sirnoonni kun furmaata quba qabeessaa fi baasii madaalawaa ta'e uummataaf kennu. Itoophiyaan sirnoota aadaa kana seera biyyattii keessatti hammattee jirti. Amma dhimmoonni garaagaraa dhibbeentaa 40 ol mala kanaan furamaa jiru. Waggoota dhiyoo asittis dhimmoonni miliyoona 3 ol xumuramanii jiru. Konfiraansii kanarratti ogeeyyiin seeraa Afrikaa sirna haqaa aadaa cimsuu irrattis mari'atanii jiru. Hirmaattonni dhimmoota koorniyaa, mirga namoomaa, ijaarsa nagaa fi deeggarsa maallaqaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa obbo Teediroos Miirat manneen murtii aadaa sirna haqaa idilee keessatti walitti makuu deeggaranii jiru. Ta'us adeemsa kana keessatti mirgi namoomaa eeggamuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatanii jiru. Bakka bu'aan sagantaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii Saamu'eel Doo haqni aadaa jireenya hawaasaa keessatti gahee guddaa akka qabu ibsan. Sirna kana qulqullummaa fi mirga bu'uuraa waliin wal simsiisuuf leenjii giddugaleessitoota hawaasaa irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu gaafatanii jiru. Sagantichi sirna haqaa aadaa fi idilee wal simsiisuun dhaqqabummaa haqaa guddisuu fi galmoota misoomaa itti fufinsa qabu galmaan gahuuf waamicha gochuun xumuramee jira. Ijaarsa wiirtuu daataa ammayyaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa fi Hindii waliin hojjetamu eegalchiisuuf mariin jalqabaa Finfinneetti gaggeeffamee jira. Marichi bitootessa 14 kan jalqabe yoo ta'u, hooggantoonni ministeera dhimma alaa biyyoota lamaanii bakka bu'oonni Itiyoo Telekoomii fi dhaabbata elektiriikii Itoophiyaarraa akkasumas dhaabbanni piroojeekticha raawwatu Reelteel Korporeeshin irratti hirmaatanii jiru. Ambaasaadder Dewaanoo Kadir Daayirektarri olaanaan dhimma baha jiddugaleessaa Eeshiyaa fi Paasifikii piroojeektiin kun hariiroo biyyoota lamaanii gara tumsa tooftaa istiraateejii guddatti ceesisuuf murteessaa ta'uu ibsan. Wiirtuun odeeffannoo kun damee teeknooloojii fi tajaajila dijitaalaa Itoophiyaa guddisuu keessatti gahee olaanaa akka qabus himanii jiru.
Bakka bu'oonni ministeera dhimma alaa Hindii gama isaaniitiin Hindiin muuxannoo damee teeknoolojii keessatti qabdu Itoophiyaaf qooduu keessatti kutannoo qabaachuu mirkaneessanii jiru. Piroojeektiin kun walitti dhufeenya seenaa biyyoota lamaanii caalatti cimsuun damee teeknoolojii fi halaqa irratti tumsa tarsiimoo uumuuf akka gargaaru ibsanii jiru. Piroojeektiin kun waliigalteewwan muummee ministeeraa Hindii Naarendiraa Moodii daawwannaa Itoophiyaatti taasisan irratti mallatteeffaman keessaa isa tokkodha. Ambaasaaddarri Hindii Raahi akka jedhanitti wiirtuun kun iccitii fi eeggannoo cimaa kan barbaadu yoo ta'u, jalqaba irratti deeggarsi teeknikaa Hindii irraa kan taasifamu ta'us dhumarratti abbummaan isaa guutumatti harka mootummaa Itoophiyaa gala jedhanii jiru. Muummeen ministeeraa Naarendiraa Moodii muddee bara 2018 Itoophiyaa daawwachuun muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad waliin marii taasisaniin hariiroon biyyoota lamaanii gara tumsa tarsiimawaatti akka guddatu murteessanii turuun ni yaadatama. Kunis dameewwan akka teeknoolojii, kalaqa anniisaa qulqulluu fi misooma itti fufinsa qabu irratti waliin hojjechuuf kan kaayeffatedha. Dhumarratti tumsi biyyoota lamaanii kun daldalaa fi investimentii qofa osoo hin taane ittisa biyyaa, wabii nyaataa, fayyaa fi ijaarsa dandeettii irratti akka xiyyeeffatu ibsamee jira. Wiirtuun odeeffannoo ammayyaa kunis amantaa gadi fageenya Itoophiyaan teeknoolojii Hindii irratti qabdu kan agarsiisuu fi egeree uummata biyyoota lamaanii mirkaneessuuf tarkaanfii guddaadha jedhamee jira. Hoogganaan dhaabbata giddugalaa falmaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan turan obbo Yaared Hayilamaariyaam hojii isaanii gadi lakkisanii jiru. Sababni guddaan hojii kana gadhiisuuf isaan dirqisiise waa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisee miidiyaawwan adda addaa irratti ibsa kennaniin bulchiinsa amma jiru biratti ija gaariin akka hin ilaalamne ibsanii jiru. Dhaabbatichi inni hoogganu gama isaatiin walabummaan socho'anii hojjechuuf rakkoo dhibee fayyaarraa kan ka'e nama bakka isaanii bu'u akka barbaadu gaafatanii jiru. Koree hooggantuu dhaabbatichaa waliin hanga Sadaasa bara 2025tti turuuf walii galanii kan turan ta'us torbee lama dura iyyata hojii gadi dhiisuu lammata gaafatanii jiru. Hojii gadi dhiisuun obbo Yaared yeroo wixineen labsii waldaalee hawaasaa haaraa ragga'uuf jedhutti mudate. Wixineen ministeera haqaatiin qophaa'e kun sochii dhaabbilee kanaa ni danqa jechuun ogeeyyiin seeraa fi qaamoleen mirga namoomaaf falman mormaa jiru. Dhaabbanni falmaa mirga namoomaa addunyaa maxxansa haaraa baaseen wixineen labsii kun akka hafu gaafatee jira. Itti aantuu hojii raawwachiistuu dhaabbatichaa damee Afrikaa Laateeziyaa Baadir wixineen kun qaama raawwachiiftuuf humna daangaa darbe waan kennuuf sochii waldaalee hawaasa biyyattii gara duubaatti deebisa jechuun akeekkachiisanii jiru. Mootummaan Ameerikaa loltoota 60,000 lakkaa'aman keessumaa garee humna qilleensaa 82ffaa jedhamu dabalatee gara baha jiddu galeessaatti bobbaasuuf karoorfataa jira. Gareen kun humna deebii ariifachiisaa yoo ta'u, ajaja erga fudhateen booda sa'aatii 18 keessatti adda waraanaa irratti bobba'uuf dandeettii addaa qaba jedhamee jira. Bobbaan kun loltoota lafoo 3,000 hanga 4,000 of keessatti hammachuu akka danda'u maddeen kan gabaasan yoo ta'u, oduun bobbaa loltoota dabalataa kun kan dhufe yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Teheraan waliin marii nagaa jalqabuuf fedhii qabaachuu isaanii ibsaa jiranittidha. Haa ta'u malee gama tokkoon marii nagaa dhimma jedhu kaasaa gama biraan ammoo loltoota dabalataa bobbaasuun faallaa waadaa waraana xumuruuf galanii ta'uu xiinxaltoonni eeranii jiru. Ammatti loltoonni Ameerikaa 50,000 ta'an naannicha keessa jiru. Hanga ammaatti Ameerikaan irra caalaa duula qilleensaa qofa gaggeessaa kan jirtu yoo ta'u, xiyyaarota waraanaa fi dirooniiwwan fayyadamuun Iraan keessatti tarkaanfii fudhachaa jirti. Akka gabaasa ajaja giddugaleessa Ameerikaatti xiyyaaronni 9,000 ol haleellaa raawwatanii jiru. Haleellaawwan kanaan waajjira muummee Iraan, warshaalee misaa'ilaa, sirna ittisaa fi dooniiwwan galaanaa Iraan irratti miidhaan dhaqqabee jira. Loltoota lafoo gara Iraanitti bobbaasuun kun waraana baatii tokko lakkoofsise kan hammeessuu fi dheeressu ta'uu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Kunis gabaa boba'aa fi diinagdee addunyaa irratti jeequmsa guddaa uumuu danda'a. Maddeen akka eeranitti Ameerikaan ulaa Hormuz eeguu fi qarqara galaana Iraan irratti humna isii cimsuuf filannoowwan adda addaa ilaalaa jirti.
Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma waraanaa kana mariin xumuruuf gorsitoota isaanii kanneen akka Maarko Ruubiyoo, DJ Vaansii fi Jaared Kushner waliin mari'achaa jiraachuu gabaasni miidiyaa CBS ni agarsiisa. Iraan garuu gabaasa marii nagaa Ameerikaa waliin taasifamaa jiru jedhamu oduu sobaa jechuun haaltee jirti. Kun gabaa boba'aa tasgabbeessuuf kan yaadameedha jechuun dubbatanii jiru. Tarkaanfii waraanaa kun pirezidaant Tiraampiif gama siyaasaatiin balaa guddaa qabaachuu danda'a. Qorannoon dhiyeenya kana Reuters geggeesse akka agarsiisutti lammiilee Ameerikaa keessaa dhibbeentaa 35 qofaatu haleellaa Iraan irratti raawwatamu deeggara. Tiraamp yeroo duula filannoo isaanitti waraana haaraa keessaa akka hin seenne waadaa galanii kan turan ta'us haalli amma jiru lammiilee dhibbeentaa 60 takka mormii biyya Ameerikaa keessatti kakaasaa jira.